Ashama akka mul'atan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgala eegalee aangawoonni naannoo Tigraay eega walii galtee raawwatee waggaa booda guyyoota gaddaa labsan. በጣም በርካታ ቤተሰቦች ስለ ልጆቻቸው maatiin baay'ee miseensi maatii isaanii lubbuun jiru moo hin jiran eessa jiru kan jedhu gaafataa waan turaniif walitti bu'iinsa mudateen Bahar Daaritti hospitaalli hojii dhaabu walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaas itti fufeen waan haaraa jiru dhageenya. nyaata hin qabnu bakka jiraannus hin qabnu hunduu nutti duulaa jira nuti nyaachus ijoollee keenya nyaachisuus hin dandeenyu manneen keenya barbadeessaniiru. Namoonni durii gaarreen Itoophiyaa irratti waggoota miiliyoona 2 dura jiraachuu ispoortii dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Aangawoonni naannoo Tigraay kaaba Itoophiyaatti argaman lammiilee waraana naannicha keessa turan lubbuu dhaban yaadachuuf guyyoota gaddaa 3 labsan. Labsiin kun sanbata borii eegalee haga wiixataa tura. Waraanni kaaba Itoophiyaatti dhiiga lammiilee hedduu dhangalaasee eega walii galteen dhaabatee torban muraasa booda waggaa guuta. Amma maaliif guyyaan gaddaa labsame guyyoota gaddaa maaltu raawwata jedhee gaazexeessaa BBC Maqalee jiru Girmaay Gabruu gaafadheera. የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳድር ደጋግሞ እንደገለጸው በጣም በርካታ ቤተሰቦች bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay maatiin baay'ee miseensa maatii isaanii lubbuun jiru moo hin jiran eessa jiru kan jedhu gaafataa waan turaniif deebii kennuufi inuma haadholiin tokko ijoolleen isaanii lubbuun jiraachuu fi dhabuu isaanii mirkaneessuudhaaf dhama'aa turan mootummaan immoo qulqulleeffachaa turuu fi amma xumuruusaa ibsuudhaan kanneen lubbuu dhaban maatiitti immoo kan murteesse maatiinis garaa akka kutatanii fi borii eegalee guyyoota 3f sochiin dhaabbilee hin jiraatu cidhi guyyaan dhalootaa fi sirbi ni dhorkama bakka buutonni mootummaa argamanitti maatiitti gaddi himama akka ragaattis maatiitti waraqaan ragaa ni kennama. ለዚህም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሉ. Guyyaadhaa pirezidantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Radaa miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Lakkoofsa waraana naannoo Tigraay keessa tureen du'anii wayii dubbatanii haala amma Maqalee jiru maal fakkaata jedhees gaafadheera. እንግዲህ የተሰዉት ቁጥር እኛ እናውቀዋለን ቢሆንም ግን በአሁኑ ሰዓት ቁጥሩን ለመግለጽ አንገደድም kanneen lubbuu dhaban nuti beekna yeroo ammaa lakkoofsa ibsuudhaaf hin dirqamnu barbaachisaadha jennee yaadne lakkoofsi miidiyaa hawaasummaa irratti ibsamu nun ilaallatu. nama lubbuu dhabe tokko jajjabeessuudhaaf birrii 20,000 ni kennama maatiin tokko gadda kanarraa qooda fudhachuudhaaf gara maatiitti imaluu qaba sababa kanaaf naannoo buufata konkolaataa namoonni baay'ee turan namoonni dursanii dhagahan Maqaleetti daasii ijaaranii namni waaqni sinaa jajjabeessuu jechaa turan. ቤት እየሄደ ጽናቱን ይስጣችሁ እያለ ሲያጽናና ይታያል. Girmaay Gabruu ture Maqaleerraa kan dhageenye. Kana dura ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo waraana kaaba Itoophiyaa tureen lammiileen 100,000 lakkaa'aman lubbuu dhabuu isaanii himaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti ifatti lakkoofsa lammiilee lubbuu dhabanii waan dubbate hin qabu. Hospitaalli Ijoo magaalaa Bahar Daaritti argamu sababa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun hojii dhaabuusaa BBC maddeen irraa odeeffate. Hospitaalli Speeshaalaayizdii Xababa Giyoon jedhamu kun kolleejjii wal'aansaa fi saayinsii fayyaa Yuunivarsiitii Bahar Daar jalatti argama. BBC'n hojjettoota hospitaalichaa fi hoogganaa yuunivarsiitichaa irraa akka odeeffatetti hospitaalli kun guyyoota 2 darban tajaajila kennaa hin jiru. Akka ogeeyyiin jedhanitti tibbana naannoo hospitaalichaa waraana mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu walitti bu'iinsi ture. Hospitaalli kun tajaajila dhaabuu isaatiin aanolee ollaa akkasumas immoo naannoo Benishaangul Gumuz irraa kanneen dhufan dabalatee tajaajila akka hin arganne taasisaa jiraachuu himan. Ogeessi fayyaa hospitaalichaa maqaanaaf dhoksaa jedhan haala ture jedhan akkanaan himu. magaalaa Bahar Daar keessa wanti mudate hin jiru nagaatu jira sabaatamiit jedhamudha guyyoota 2f rakkoon kan ture ka'umsi osoo miseensonni raayyaa ittisaa bakkicha socho'aa jiranii dhukaasni itti baname isaaf deebii kennuudhaaf dhukaasa bananii dhukaasa gara hospitaalichaa seenanii dhukaasni gamoo hospitaalichaas jira jedhanii tilmaamaniiti natti fakkaata gamoo hospitaalichaa irratti meeshaa qiyyaafatan ogeeyyiin hospitaalaa kana gaafa argan yaaddaanii dhiisanii ba'uu jalqaban dabalataan namoonni miidhamanii hospitaala seenanii wal'aansa argataa jiran faannoodhaa jedhanii yeroo fudhatan ogeeyyiin argan hojiidhaaf amansiisaa miti jedhanii dhiisanii deeman sababa kanaan hospitaalli hojii dhaabe.
Hospitaalli kun magaalaa Baahir Daar irraa karaa Finfinnee geessurra kiiloomeetira 7 fagaatee argama. Ogeessi kun raayyaan ittisaa hospitaala keessa meeshaa waraanaa qiyyaafatanis akka hin dhukaasnee fi miidhaan hospitaalicha irratti dhaqqabeellee akka hin jirre himan. Barsiisaan Yuunivarsiitii Baahir Daar biroo dubbisne hospitaala kan seenus ogeeyyiin keessa jiranis ba'uu akka hin dandeenye ibsu. Namoota wal'aansa fudhatan simachuu dhabuu isaaniin miidhaa dhaqqabuu malu akkanaan dubbatu. Hakiimonni narsoonnii fi ogeeyyiin kaan gara magaalattii deddeebi'aa hojjetaa turan. Amma seenuu waan hin dandeenyeef bakka tokko jirra. Naannicha keessa weerarri kooleeraa jira. Namoonni wal'aansa argachuu qaban wal'aansa argataa hin jiran. Ogeeyyiin wayyoo qaban hospitaala keessatti argamu waan ta'eef guyyuu wal'aansi baqaqsanii wal'aanuu hedduu taasifamaa ture. Namoonni hedduus tajaajilamuuf dhufu. Wal'aansi suni hundi amma hin jiru. Kun ammoo hawaasni tajaajila argachuu qabu argataa hin jiru jechuudha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Baahir Daar Dr. Fireew Tagany dhimmicha gaafannee yeroo ammaa namoota dhukkubsatan simataa hin jiru. Hojjettoota keessa jiran soorata dhiyeessaa kunuunsaa jiraa jechuun BBCf mirkaneessaniiru. Dhimma dabalataa gaafachuuf aangawoota naannichaa fi qondaaltota komaand poostii naannicha bulchaa jiru odeeffachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Adoolessa waggaa darbe hidhattoonni faannoo magaalota to'achuuf sochii taasisan hordofee labsiin yeroo muddamaa labsame humnoonni federaalaa bobba'uun ni yaadatama. Israa'elis gara Gaazaa, Hamaasis gara Israa'el rookeetii samiirra dhukaasuu itti fufaniiru. Lakkoofsi gama lamaanii lubbuu dhabanii gara 3,000tti dhiyaataa jira. Ministeerri fayyaa Filisxeem akka ibsetti namoonni 11 walitti bu'iinsa hiriira mormii Weest Baankitti dhalate irratti loltoota Israa'eliin ajjeefamaniiru. Humni qilleensarraa Israa'el ammoo gama isaan sa'aatii 24 darbe keessatti humni waraanaa biyyattii Gaazaa keessa seenuun bakka namoonni dhabaman jiran adda baasuuf yaalamuu ibseera. Aslii Galgaloo gabaasa qabdi. Israa'el guyyoota 6 darban keessatti bakka Hamaas jiran irratti xiyyeeffadhee jechuun boombi kun 6 Gaazaa keessa darbachuu dubbatti. Uummata Gaazaa giddiriitiin goomu. Intalti tummaatii hundi dhabdi. Haleella xiyyaaraa Israa'el raawwatteen ajjeefaman. Sirni eegumsa fayyaa guutuun bakka cabbiitti dhiyaatee jedha hakiimonni. Buufataaleen yaalaa fi kutaan fayyaa guutuun tarii guyyaa 2 hanga 3 booda ni jigu jedhee yaada. Haala kana waan danda'an natti hin fakkaatu. Hospitaalichi dhukkubsattootaan guutameera. Hoogganoonni waraana Israa'el uummanni kaaba Gaazaa jiru sa'aatii 24 keessatti gara kibbaatti akka godaanu ajaje. Lakkoofsi kun walakkaa waliigal uummata Gaazaa jiraatu. Nyaata hin qabnu, bakka jiraannus hin qabnu. Hunduu nutti duulaa jira. Nuti nyaachuus ijoollee keenya nyaachisuus hin dandeenyu. Manneen keenya barbadeessaniiru. Akkasitti jiraachuu hin dandeenyu. Eessa deemuu qabna? UN ajajni uummata baasuu kun akka haqamuu fi Israa'el gaafate. Tarkaanfiin akkana kun bu'aa namooma hamaa fiduu dubbatu. Kun magaalaa Gaazaati. Gara kibbaatti kan argamu laga Gaazaati. Asitti arguu dandeessu. Kutaa kanatti kun laga Gaazaati. Wanti ibsu kun jechaa jiru ammoo namoonni Gaazaa keessa jiran nageenya ofiitiif jecha gara kibba laga kanaatti socho'uu qabu kan jedhudha. Israa'el garuu deebii UN qaanessaa jedhu. Ajajni akka haqamaduun taane UN amma kanneen butaman deebisuu Hamaas balaaleffachuu fi mirga Israa'el ufitisuuf qabdu deeggaruu qabdii jedhu UN ambaasadariin biyyattii. Gaazaan naannoo xiqqoo dheerinis sa'aatii 8 keessa deemuu danda'amu. Lammiileen Falasxiin gara miliyoona 2 Gaazaa jiraatu. Tilmaaman walakkaan isaanii ijoollee. Seenaan Gaazaa bardurii irra kaasee jirti. Garuu uummanni ammaa yeroo dukkanaa keessa jiran. Israa'el waan Gaazaa keessa jiru hundi to'atti. Lafa, bisaanii fi qilleensallee. Lammiileen Gaazaa hedduun jireenya isaanii guutuu keessatti asii ba'an hin beekan. Yeroo hunda hanqina meeshaalee bu'uuraa jira jechuun. Haalli amma kanaan dura caala hammaatee jira. Uummata akkasitti baafamee jiruuni dinagdeen Gaazaa yeroo dheeraaf cufamee haala hamaa keessa jira. Warri danda'an industirii qonnaa qurxummii qabuu fi ijaarsa keessa hojjetu. Hojii dhabdummaa naannoo kanaatti gara walakkaatti dhiyaatee jira. Gaazaan waggoota 16 darban keessa uggura jala turte. Kanaafis waggoota muraasa darban keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa dhaabbata baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hirkatanii haalaan dabaleera. Fakkeenyaaf namoonni miiliyoona 1.2 gargaarsa nyaataa keenya irratti hirkatu. Kanas sababa hammaachuu waraana kanaatiin dhaabneerra. Rakkoolee kan hundaa fi UN uggurii Gaazaa irratti kaa'amee akka kaafamuu fi yaamicha dhiyeessaa ture.
garuu kun maaliif ta'uu dadhabe? Waldhabdeen mootummaa Israa'elii fi Falasxiinota jidduu jiru akka hir'atu abdiin jiru guyyoota darban kanaanii diigamee jira. Haleellaan Hamaas naannicha raasee jira. Jeequmsi kun dhufuu isaa namni eegin jiru. Garuu mallattoon hundi argamaa ture. Lammiileen Gaazaa yeroo dheeraa fi diroon addaan hin cinne kan isaan balali'uu koomachaa turan. West Bankii naannoo guddaa Falasxiinota akka biraa keessatti mootummaan Israa'el qubsuma uummata Yahudoota bal'isuu guddisee jira. Kunis Falasxiinota achi jiraatan waliin yeroo hunda walitti bu'insa uumuu fi sabab ta'e. Qubsumni kunneen seera idil addunyaa jalatti seeraan ala. Israa'el garuu kan hin diddi. Magaalaa Yerusaalemitti magaala amantiiwwan gurguddoo addunyaa sadii fi qulqulluu taate hawaasni musliimaa daawwanna waliigaltee malee masjida Al-Aqsaa irratti godhamuun aarii guddaa keessa galan. Kunis poolisii Israa'el waliin walitti bu'insi hamaan akka uumamu taasise. amma mooduun gaggabaaboon sinitti fuula duratti qabxii kutaa 12ffaa galmaa'ee fooyyessuuf qormaati kutaa gadi eegalee kennamu akka cimoo aangawaan himan qondaalli madaallii barnootaa fi tajaajila qormaataa FBC'n dubbise akka himanitti barattoonni waan hubachuu qaban gadii jalqabee hubataan turre kun immoo kutaa gubbaatti akka qabxii gadaanaa galmeessan taasise jechuun isaanii gabaafameera. erga chaayinaan liqaa Itoophiyaa qabdu yeroo murtaa'ee faqxee booda biyyoonni kaanis tarkaanfii kan akka hordofan Itoophiyaan akka eegaa jirtu dhaabbati maallaqa addunyaa hime qondaalli dhaabbatichaa har'a walga'ii waggaa dhaabbatichaa Morokootti taasisaa jiran irratti riippoortorootaaf dubbatan. namoonni durii gaarreen Itoophiyaa irratti waggoota miiliyoona 2 dura jiraachuu isaanii qorannoon haaraa mul'ise mangaagaan daa'imaa hortee sanyii homoo erectus ta'uu ragaa ba'u qorattoonni ibsaniiru. hafteen lafee daa'imaa garbaa jedhamte moggaafamte kana waggoota 40 dura malkaa qunxurreetti argame. qorannoo irra deebiin taasifameen dudduubii baramuu qorannoon barruu saayinsii irratti ba'ee mul'isa. raashiyaan burkina faasoof buufata niwukilaraa ijaaruuf aangawoota biyyattii walii galte. buufati niwukilaraa kun anniisaa elektiriikii maddisiisuuf oola. waraanni burkina faasootti mootummaa fonqolchee aangoo qabatee erga biyyoota lixaa walii waldhabeeti raashiyaa waliin michummaa cimsataa jira.